quba qabaadha. Okay, so tanaatani jidduu pirezidantiin Ameerikaadhaa mootummaan Saudi Arabiyaadhaa boombii maali nikulara gartee kan nageenyaatii fi nageenya irraa ka'ee ilaa gartee boombii nikularaa akka ga'uu danda'u haa jaarratanii jechuudhaan isaanii hojjeka walii galee jiru guyyaa kaleedhaa ibsaniiti turan. Dubbiin san achitti hin dhaabbanne gareeleen warra gaa Israel deeggaranii fi aangaa'onni biyya Israelii fi warreen gartee miidiyaalee garagaraa Ameerikaa keessa jiru dubbii tana haalaan balaaleeffatan. Inumaatu gartee balaaleeffachuu bira dabranii pirezidantiin Ameerikaadhaa waan hin taane gartee addunyaa tanarratti hojjechaa jira. Kana gartee guututti dura dhaabbannee dhoorkuu qabna. Akkamitti Saudi Arabiyaadhaaf nikulara jaaraa jechuudhaan iyyan jechuudha. Iyyaan tuni gaa guyya tokkoof deemteeti jirti. Pirezidantiin Ameerikaadhaa gaa arraan tana nasiiba isaa laallachuudhaaf gartee hoguu gartee gamanaa gamasii gara hundaa itti iyyan booda nasiiba isaa laallachuudhaaf maal jedhee yoo Saudi Arabiyaan Abraham Accordii gartee waliigaltee Abraham Accord tajaaniin kanneen amma dura irraa isinii hime san tan Israel biyyootan Arabaa kun hundinuu akkaataa gartee itti mallatteessanii itti keessa seenan barbaadan takkaa immoo akkaataa isaan Israel wajjin hariiroo takkatti qabaatan wajjin daldalan achi booda gartee lola walirratti hin banan jechuudha beetanii achi booda gaazonni biyyootan Arabaa kun hundinuu gartee Israel keessaan dabree akka karaa Yuurooppiidhaa deemu daldala fuulduraati waan pilaana ajaa'ibaati. Pilaana san irratti gartee akka ida'aman barbaadan ilaamaan tanaa biyyootan jiddu galeessa baatana keessaa biitii diddee dhaabbachuu jirtu Saudi Arabiyaadha. Saudi Arabiyaan United Arab Emirates warra dursoo dafee mallatteesse itti aansuudhaan Qatar akkasumas Kuwaitii fi Bahareen illee gartee mallatteessanitti jiran garuu hin ibsine isaan as bahanii gartee miidiyaa irratti labsiin goone. Okay? Saudi Arabiyaan yeroo silaa mallatteessuudhaaf haate yeroo silaa mallatteessuudhaaf itti dhiyaatanii gartee mallatteessuudhaaf haan lola Falasxiinii fi Israel jidduu saniitu ta'e. Okay? Amata sadii dura jechuudha. Lola saniitu ta'e lolli san wanni tuni gartee akka if duuba deebitu godhe. Inumaatu lolli amata dabree gartee kan Iraanii fi Ameerikaa jidduutti gaggeeffamaa ture san lolli guyyaa 12 daranuuti gartee akka lafarra harkifatu goote jechuudha. Okay? Kana keessatti gaa mootummaan Saudi Arabiyaadhaa inumaatu hoggaa gartee Iraanis gartee akkanatti haleelamtu kana jidduu duraanis gartee Ameerikaan akka daddaftee nurraa Iraan tana haleeltee mootummaa siidhaa garagalchitu yaaniiti gartee yoo akkas gootan nutis Ibrahim Accordii ni mallatteessine jechuudhaan mallattoo wahii gartee facaasaati turan mallattoo gartee gadhiisaati turan gara gartee dippiloomaasiitti jechuudha afaan dippiloomaasiitiin mallattoo wahii facaasaati turan. Okay? Mallattoon san deemtee gaa ifa ta'uu eegalte. Maaliif lollinis jabaatee itti fufeeti jira Ameerikaanis gartee nuti Iraan guyyaa kanatti garagalchine jechuudhaan ol jaanii gartee dubbachuu eegalan. Dubbiin san ta'uu didde lolli jabaatee itti fufuu eegale Iraanis gartee haleellaa ajaa'ibaa gaggeessuu eegalte. Tanarratti gaa Saudi Arabiyaan jidduu tana gartee keessaa bahuudhaaf takkaa gartee moggatti gartee achi bahuu eegalte. Okay? Kana keessa warri gaa Iraanis gartee hedduu karaa dippiloomaasiitti hedduu hariifu waan ta'aniif jecha jidduma lolaa san Saudi Arabiyaa abbaa saragaachiitii fi warreen biraatis bilbilaan dubbisaa turan. Waan gartee godhaa jiranii fi loluma kanarratti gartee isinis gartee hin haarinaa nuti bar isinii miti Ameerikaadha malee jechuudhaan gartee akkaataa itti haleelanii fi haleellaa gartee Saudi Arabiyaa keessa gaggeessaniif kan hundaa'u riippoortii godhaafi turan. Okay? So moggatti gartee achi dhiibaniin keenya. Kana keessatti immoo akkaataa isaan United Arab Emirates haleelaa turan isinii himaatiin ture keessattuu gartee akka Saudi Arabiyaan feetutti. Okay? Akkaataa gartee Iraan isaan lameen kan adda baasuu irratti gartee shoora guddaa taphattee isinii himaatiin ture jechuudha. San hundaa gartee akkasii qalbii fudhadhaadha. Ammaan tan ammoo har'a pirezidantiin Ameerikaadhaa as deebi'ee onni jechaa jiru tuni Saudi Arabiyaan yoo gartee Ibrahim Accordii kana kan mallatteessite itti hirmaatu taate gaaffii gartee kan isin kaasuu qabdan amma gaaffiin gartee as keessa dhufuudhaaf teessu gaa. Okay? Saudi Arabiyaan tuni Paakistaanii wajjinis hariiroo qabdi. Rakkoo jabduutu jira jechuudha kasan takka jaa. Lamada Saudi Arabiyaan lafa jalaan biyyoottan Arabaatii fi biyyoottan Islaamaa jaanii
waan hagoobara gartee dhaabbata addaa tokko jaarrachuu jiran jee isin himee jira. Dhaabbata gartee Tarkiidhaa fi Paakistaan Iiraan keessa jiran kan naannoo giddugaleessa bahaa kana lolarraa itti hambisuu danda'an. Takka immoo yoo biyyi takka kadhoomtu taate biyyoottan kun hundinuu waliin biyya isaan kana haleeltu irratti akka gartee duulan. Okay? Qaceelloo dhageeffachaa jirtan. Booda gartee bikkisan isin jala akka wanta taaneef hin jechuu jira. Maaliif poolitikaan lafaa kun hedduu ce'u jira. Ispiididhaan deemaa jira. Okay? Amma gaa inumaa gartee dubbiin tan agoobara gartee agoobara eegumsaa keessaan waliin jaarrachaa jiran kun biyyoottan Arabaatii fi biyyi Islaamaa Tarkiidhaa fi Paakistaan, Iiraan, Suudi Arabiyaa, Ijiptillee gartee keessa jirti. Okay? Ijiptillee keessa jirti. Garuu Ijipti gartee amma confused taatee jirti. Keessumaa kan jirtu kana confused taatee jirti. Guyyaa dheengaddaa biyyoottan afranuu marii godhaniiti turan. Okay? So amma gaa wanni deemaa jirtu gartee yoo Suudi Arabiyaanis gartee Ibrahim Akkoordii keessa seentu taate jarri san akka jirutti gartee waan san hin barbaadan maaliif faallaadha. Okay? Faallaadha. Economically faallaadha. Okay? Politically faallaadha. Akkasuma sanitti maas gartee strategically faallaadha. Biyyoottan Arabaatii fi wanta wajjin. Biyyoottan Arabaa kaabee fi biyyoottan Islaamaa kana wajjin. Okay? Ibrahim Akkoordiin kun. Ni balaaleffatan hundi isaaniitu Tarkiin hin feetu Ibrahim Akkoordii, Iiraan hin feetu, Paakistaanis hin feetu. Okay? Maaliif kuni jechuun Izraa'el biyyoottan Arabaa kanarratti aangoo gartee ol aantuu kan nuufi jechuudha. Okay? Booda gartee Izraa'elitu akka fedhetti biyyoottan Arabaa kana horii isaaniitii fi gaaza isaaniitii fi hunda itti taphachuudhaa ta'a. Sanii dubbiin. Diina walitti hin taanuudha karaa biraatiin nuti. Waliin hojjettaa biyya takka gartee oguu waliin neeyitee gaazaa fi hunda daldala kee waliin neeyite akkamiin lolatti banta. Tanaaf gartee namni hedduun oguu gartee Suudi Arabiyaadhaa fi United Arab Emirates tana oguu qaceelloon laalan gartee isaan kun fagoon jiranidha Izraa'el irraa jedhanii wanni qubatti laataniif waan akkanaa tanaaf. Okay? So kanaas gartee akkasitti hubadaadhaan isiniin jechuu barbaada. Garuu immoo tana shakkii takka illee godhina as deebinee akka irraa haasa'u. Tanaatanii jidduu maas wanni takka ta'e isin shakkiin goone ibsi irraan tana gabbee kuni takka Suudi Arabiyaa gammachiisuudhaaf ta'a. Iiraan gartee gara biraatiin aarsuu takka immoo warreen gartee Iiraanii fi Paakistaanii fi akkasitti Tarkii waliin hojjechaa jiru kana isaan kana aarsuudhaas ni ta'a. Pirezidaantiin Ameerikaadhaa Doonaald Tiraamp keessattuu gartee ibsa kanaa kana gartee gabbaasee kee inni follow through godhe kee inni gartee ilaa hanqa xumuraa jala deemee hojjete tokkollee nu hin jiru. Tana hin raanfatina. Okay? Kana keessatti yeroo takka politikaadhaaf gartee waan takka akkanaa tana gabbaasuu ni dandeessa. This is a major political move. Tiraampiifis Suudi Arabiyaadhaafis beeka. Humna nikuleeraa ijaaruu qofa otoo hin taane nikuleera wani ilaa hanga gartee nikuleer baamitti jijjiiramuu danda'utti beeytanii walii galteen tuni. So akkasitti gartee quba qabaadhaa. Tanaafuu wanni gartee isiniif himaa jiru kuni my underlying issue is maybe it's for political reason wanni gartee Trump godhaa jiru. Okay? Maaliif Suudi Arabiyaan gartee boombii nikuleeraa qabaattee ammaasis Ibrahim Akkoordii yoo gartee katti mallateessu taate United Arab Emirates hedduu jaalatti. Ni feeti. Dubbiin sanii miti. Dubbiin naannoo kana guutuutu gargaluu ta'a jijjiiramuudhaaf ta'an. Iiraan dursootti hin dhiiftu akka gartee Suudi Arabiyaan nikuleera godhattu. San shakkiin godhinaa. Iiraan itti dhiisuuf hin teessu. Akkasuma san biyyootan nama Tarkiidhaa fi Paakistaanis itti dhiisuudhaaf hin ta'an. Paakistaanii fi fuudhni nikuleera keenyaanuu si eeyina jaanii walii galtee godhanii jiran. So waa hedduutu lafarra jira. Akka fakkaatutti gartee Tiraamp politikaadhaaf itti fayyadamaa jira. Keessattuu gartee biyyootan nama amma laal inumaatu bikka biraa dhiisaa. Guutumattuma biyyootan biraa dhiisaa. Biyyootan biraa kanneen amma isinirraa hima kana dhiisaa. Izraa'el mataan isiituu hin feetu. Izraa'el wanni isin barbaaddu Suudi Arabiyaadha. Suudi Arabiyaan akka gartee Ibrahim Akkoordii kana qofa mallatteessituu barbaada malee akka isaan nuclear energy godhatanii nuclear energy isaanii kun fuuldura gartee nuclear weaponitti jijjiiramu hin fedhan. Okay?
Sinigaltee dubbiin. So saniifuu gartee waliigalteen irra Trump ju'utuni waliigaltee firii baaftee hujii irratti gartee jijjiiramtuu hin fakkaattu isiniin jechuu jira. Xumura siidaa takkaa gartee jijjiirama waan kanaa fuuldura keessa arguudhaaf teenya. Okay? Akkasitti quba qabaadhaadha. Dhiyaadhaa warreen gartee ammallee dhufaa jirtan seenaa jirtanii isiniin harka keessanii taaptaap godhaa koppii linkii godhaadha. Oduu itti aantutti ichi dabarra. Arra oduu hedduu jira beektanii bar anama ilaamaan tanaa gartee walqixa oduu xiyyaatu hin geenye. Garuu gartee irraa gaggabaabsina. Dhiyaadha galatooma hundi keessanuu galatooma thank you so much. Warreen gartee giiftii laachaa jirtanis galatoomaadha. Dhiyaadha mana keessanii chaanala keessanii kan ittiin gartee dhufaa jirtanii. Okay, oduu takka taniin isin himutu jira. Let's see tana irraa dubbannee jirra. Okay. Oduu guddoon takka tan gartee ammaan tana isin himuu barbaadu tan Ameerikaa fi Raashaa jidduudhaati. Bikka gartee Ameerikaa fi Eeshiyaa, Ameerikaa fi Raashaan bikka Asian marii gartee gaggeeffamaa turte guyyaa lameen dabre kana Filipiinitti gaggeessaa turanii mariin tuni tan ministeerota Eeshiyaa qofa. Okay? Ministeerota Eeshiyaa tan qofa garuu immoo Chaayinaan keessa hin jirtu akkasuma sanitti biyyoottan gartee tokko tokko keessa hin jiran san gartee irraa dhiisaa ammaadhaaf. Raashaan keessa jirti, Ameerikaanis keessa jirti. Ameerikaan maal gartee Eeshiyaa gooti jechuun ni dandeessan. Garuu immoo Ameerikaan gartee warreen Eeshiyaa kana isiitu jaaree isiitu gama duubaatiin jaaree isaan kana keessatti gartee harka guddaa qabdi. Warreen kuni warra gartee Chaayinaa akka diinaatti ilaalurraa. Keessattuu Filipiin, Jaapaan akkasumas gartee biyyoottan biraatis ni jiranii. Jarreen kun akka jirutti hojiin isaanii irra hedduun Chaayinaa tana gartee akka diinaatti ilaaluudha. Okay? Kana keessatti gaa marii gartee gaggeessaa jiran kanarratti hundi isaaniitu Chaayinaan sochii isiin Strait of Malaaikaadhaa fi naannoo adda addaatti gartee gaggeessaa jirtu. Keessattuu torbaan kana keessa dooniilee waraanaa tan Filipiin fa'aa isaanii gartee naannoo Chaayinaa kana dabruudhaaf deemtu waraanni Chaayinaadhaa bishaan itti bane bishaaniin gartee itti baneeti bishaaniin isaan kana doonii isaanii haleelaa ture. Okay? Bishaan gartee gurguddaa itti banan jechuudha. Doonii waraana Chaayinaatutu doonii Filipiin tana bishaan gurguddaa itti banee gartee akka isaan maqanii deeman jechuudha. Waanuma ajaa'ibaatu deemu jira. Garuu waan kana gartee godhanii jiran guyyaa lameen dabre kana keessatti akkasuma sanitti dooniilee daldalaatii fi dooniilee waraanaa tan gartee humna Chaayinaadhaa tana ilaaluudhaaf karaa gartee Strait of Malaayikaa kana keessa deemaa jirtu tanaas Chaayinaan beekaatii gartee karaa faatti cufuuf jirti. Okay? Kana keessa maaltu jira? Humnoottan isaanii bara namni gartee hogguu wal loluudhaaf deemu dura dursoo gartee wal tuttuqeetu wal lallaala. Wal tuttuqaniiti wal laalaa jiran. Yeroo tana gartee mariin tuni gaggeeffamte jechuudha. Okay? Mariin tuni tan amatu godhanii amma oguu gaggeessan gartee achirratti Ameerikaadhaan Raashaan raayis gartee dhiyaatan warreen gartee immoo Chaayinaan tuni rakkoo hamtuu gartee nuuf fidaa jirtu jaanis marii tanarratti gartee hirmaatanii jiran. Sababa kanarratti gartee Ameerikaanis gartee wanni Chaayinaan godhaa jirtu keessattuu biyyoottan ollaa isaanii kana kabajaadhaan isaan gartee akkaataa daldala isaanii gartee nagayaan bahara gartee nagayaarra olii gad deemuu dhorkuudhaa fi numaatu gartee intimideet isaan godhuun kuni heeraan alaa. Kuni gartee adaba guddaa Chaayinaarra fiduu qabaa jechuudhaani ministeerri hajaalaa Ameerikaadhaa reefuun tana haasawaa ture. Inumaatu waan takka takka keessattuu gartee rakkoo Chaayinaadhaa fi Jaappaan jidduu amma jirtu. Chaayinaadhaa fi Jaappaan amma gartee wal arguus hin danda'an wal dubbisuus hin danda'an akka malee gartee akka diinaatti wal laalan. Sanirratti gartee inumaatu ifii isaatiifuu yaada isaa kan nu dhiise. Maaliif dubbiin akka malee gartee akka hamtuu taate odoo beeku dubbatee daranuu gartee akka gartee wanni biraata kan uumamnee fi yaada irratti hin kennatin. Dubbiin ani isinii barbaadu sanii miti garuu immoo sababa kanatti gartee Raashaadhaa fi Ameerikaanis wal arkanii marii godhaniiti jiran.
mariin tuni gaa xiqqoo malee gartee ama tokko booda dhufu siidhaati beeka. Yoo xiqqaate eega gartee amma dura Ameerikaadhaa fi warri Raashaadhaa gad ta'anii marii godhan. Keessattuu gartee gara ministeeraatti ama tokko faa geessee jirti yeroon tun hedduu ceeti. San dura sanii achitti gartee warra ergamoota pirezidantii Ameerikaadhaa Steve Witkoff fi Jared Kushner isaanumaatu gartee hojii foreign ministeerii tana gaggeessaa jira. Garuu immoo arraan tana gartee garee lachuutu gad ta'anii marii godhaniiti jiran. Marii isaanii tanarratti gaa waniin ani isinii barbaadu dhugaa. Isaan waa'ee Yuukireen irratti marii haa gaggeessanii sanirratti dubbataniiti jiran akkaataa gartee furmaata Yuukireen kan itti godhan akkaataa gareen lachuutu warri Yuukireenii fi warri Raashaatis dhufanii gad ta'anii mari'atanii irratti wal gaggaafatanii turan yaadota gartee dubbiin akka eessa jirtu akkaataa lola kana itti dhaaban kana haasawaniitu jiran. Guddoon sanii miti. Guddoon ministeerii hajaalaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoon afaan Sergey Lavrovitirraa afaan ministeera hajaalaa biyya Raashaatirraa akkaataa gartee isaan lola Iiraan kana irratti hirmaatanii Iiraan gargaaruu jiran kana qofa baruu barbaada. Qajeeloo dhageeffadhaa. Kana gartee gaafateeti jiraasi. Ammoo miidiyaadhaaf gartee as bahee hin dubbanne gaafiin tuni haatee jirti yaanii dubbataniiti jiran. Gaafiin gartee hangam takka Raashaan akka gartee Yuukireen Iiraan gargaaruu jirtu. Keessattuu gartee gargaarsa saatalaayitiidhaatii fi kanaa miti. Wanni gartee ammaan tanii isaan odeessaa jiran. Iccitii adda addaa dabarsanii kennuudhaafi. Tana jechuun haleellaalee gartee warri Iiraan gaggeessaa jiru kana isinii miti bikka gartee waraanni Ameerikaadhaa kaampii dhooysaadhaa bikka CIA'n gartee teessee irraa basaastuu fi bikka adda addaa tan Iraaq keessa jirtu, tan Kuwait keessa jirtu, Bahrain keessa jirtu, tan Jordan keessa jirtu bikka 12 oli tadhawan guyyaa lameen kana keessatti. Keessattuu guyyaarraan tanaa. Bikka 12 ol dhawan. Bikki kun hundinuu bikka gartee nam tokko hin beekne basaasota gartee akka Raashaadhaa kana fa'aa malee. Raashaa fi Ameerikaan bikka hunda wal beekan, godoo hunda keessatti wal beekan. Tana shakkiin godhina. Bikka CIA'dhaa lola keessatti dhoowwu jechuun hangam takka akka jajjabduu taatee fi hangam takka gartee akka lola kana jijjiiruu dandeessu. Ani isiniin himu. Garuu kana gartee afaan isaatirraa dhaga'uu barbaada. Maaliif? As booda gartee maas Tirampii lammaan tanaa gartee waan kanarraa hin dubbanne beeka. Miidiyaan ammoo oowwisaniiti irraa haasawaa jiran. Akkasumas ekspertoonni gartee waraana Ameerikaadhaa warreen gartee duraan waraana keessa turan. Kan amma xorotaa baanii TVdhaa fi gaazexaa fi bikka adda addaa irra hojjetan kuni ifatti gartee irraa dubbachaa jiran. Haleellaa dilata wanni Iiraan gaggeessaa jirtuuf jara Raashaatu gargaaraa jira. Raashaatu koordineetii kannaa fi Raashaatutu bikka adda addaa gartee bikka dhooysaadhaa teenya hunda himuuf jira jechuu jira. Isin galtee dubbiin. So gamma dursa odoo Trump as bahee gartee Raashaatu kana godhu jira jee hin dubbanne. Ministeertichi isaa dursa afaaniin irraa dhaga'uu qaba. Afaan eenyurraa dhaga'uu qaba? Waahila isaatirraa dhaga'uu qaba. Waahilli isaa wanni tun hin jirtu sobaa ji'eenii gartee yoo hatti himu taate inninis gartee wanni tun sobaa ji'eeti gartee as bahee miidiyaa irratti haasa'u jechuudha. Oguu gartee miidiyaan gaafatan. Lakkii sobaa dubbiin san ani gartee kanattiin kun ministeera gaafadheetiin jira ministeerri gartee hin jirtu naan jee sobaa jeeti dubbataa jechuudha. Yoommoo gartee dubbiin tun dhugaa taate inni gartee nuti waan kana goone irratti hin hirmaanne jee gartee hadiduu taate yeroo san yaada gartee ifii isaaniitiif fudhatan godhan. San jechuun maal jechuudha? San jechuun ifii fi Ameerikaan as baatee miidiyaa irratti gartee kun Raashaatu gargaaru jira jetti. Wal dhibbaan gartee wal diddaan isaan qaban tuni miidiyaa keessaanii gaggeeffamti jechuudha. Akkas jechuun oguu gartee Ameerikaan Raashaatu gartee akkanatti Iiraan gargaaraa jira. Yoo gartee Raashaan kanarraa hin dhaabbanne taate adaba guddaatu isaan qabata jedhanii hogguu haasawan. Raashaan gama kaaniin as baatee maal jettee jechuudha nuti hin goone sobaa jettee gartee haaree dubbatti jechuudha. So kuni warra miidiyaatiifis warruma hundaafuu gartee akka deebii ta'u san godhan. Garuu dubbiin achitti hin dhaabbattu. Basaastonni Ameerikaadhaa immoo hojjetanii gartee eenyuutu akka gartee waan kana godhaa jiru ifatti gartee as baasuudhaaf ta'an tana shakkiin godhina. Hogguusanii
kan gartee pirezidaantiinis as bahee ragaa gartee harkateen ragaa qabnaa isaantu gartee gargaaraa jiraa jee dubbachuu danda'a pirezidaantiinis akkasitti gartee waan kana gaggeessanii san gartee akkasitti quba qabaadhaadhaan isin jechuu barbaada. Okay. Tana chumarra dhiibna oduu itti aantu irratti gaa guyyaa kana kumaan isin dura irratti gartee oduu tana yeroon eegalu kan isin jetti aangaa'onni biyya Iiraan Muhammad Jalabaa fi pirezidaantii biyyattiidha akkasuma sanitti gartee abbaa saragaachiidha hundummaan isaaniitu waraannillee gartee waraanni humna baharaa humna qilleensaa humna waraana miilaa gartee hundi isaaniitu waa hedduudha barreessaa jiranii isinin jeetiin isin himee jira guyyaaraan tanaa. Okay? Arra gartee gaa taaziyaanis gartee eega baatee booda hundi isaanii gartee gara hojiidhaatti gartee as gargalanii jiranii inumaatu gartee poolitikaa keessatti hirmaachaati jiran akka duraanii daran akka torbaan dabree daran. Okay? Duba gaa abbaa saragaa Muhammad Jalabaaf reefuun tana gartee wanni inni jedhee akka gartee ibsa miidiyaadhaaf godhetti mootummaan Ameerikaadhaa Iiraaniin qixaaxa jetteeti ummata isaaniitii fi ummata addunyaadhaa qixaaxu jirti jedheeti gartee asirratti barreessee jechuudha. Inumaatu ijaa gartee istiraateejiin isaanii tuni harka 10 irraa harka 10 harka dhawuufii qabnaa jedheeti gartee akkanatti qishnaarraa godhaa jira. Ani jarrii warri Iiraan kuni poolitikaa isaanii, propagaandaa isaanii akkasumas qishnaa namarraa godhuu gartee dandeettii isaanii tana baatii jahan dabarte tana isin himaatiin ture. Okay? Baatii jahan dabarte tana. Akkuma reefuutan isiniin jee gaazni ammaan tanaa gartee bikka hundatti qaalawaa jira. Okay? Maaliif qaalawaa jira? Lola haareetti eegalame kanaaf. Gaazni kun daranuu qaala'uu ta'a? Daranuu qaala'uu ta'a. Maaliif? Duraanuu gartee loluma duraa'u maali loluma guyyaa 12 kanaaf gartee kana duraa'u gaazni geeyaa hin turre magaalaarra. Amma daranuu immoo gaazni gartee waan hin jirreef jecha bikka hedduutti daranuuti gartee qaala'uudhaaf ta'a. Kanarratti gaa akka gartee inni jechaa jirutti gaazni gartee qaala'uun ummatuma gartee warra dhiyaa warra gartee lola nurra gaggeessaa jiru kana ummatuma isaaniitu gatii qaaliidhaan gaazii bitachuudhaa ta'a. Nuti immoo humaata akkallee gartee jijjiirama nurratti hin qabu jechaa jira. Istiraatejii isaan gartee itti fayyadamtana inumaatu gartee haalaan jaalanneefitti jirra akka madaallutti 10 irraa 10 harkataniiti jiranii. Jeeti gartee akkanatti deebii godhaa jira jechuudha. Okay? Na dhagaa jirtanii mi dhiyaaddaa warri gartee dhufaa jirtan. Okay. Akkuma reefuutan isiniin jee waraanni Koongiresiin Ameerikaadhaa guyyaa irraan tanaa akkaataa gartee pirezidaantiin Ameerikaadhaa humna waraanaa takkaa gartee war power kan jaaniin san isarraa xiqqeessuudhaa fi Koongiresii keessatti sagalee kannaati turan. Inumaa gartee pirezidaantiin Ameerikaadhaa akka gartee lola Iiraan irra gaggeessaa jiran kanallee yeroodhaaf dhaaban gartee sanirratti illee hojjetaniiti turan. Garuu akka isaan barbaadanitti gartee eegaa Koongiresiin sagalee kanne booda waan barbaadan san galmaan hin geenye. Sagalee silaa gartee isaan barbaadan san hin arkanne ammallee gartee warri lolli kun gartee xiqqoo jabaatee itti fufuu qabata kaa warri joo fiinxarra warri jiru ni jiranii inumaa gartee toora walleenuu nama 2 nama 3 yaanni kun amma dabreeti jira amma gaa warreen Koongiresii keessa jiran akka jechaa jiranitti carraan keenya gartee nu dabarettee jirti garuu immoo warri sanetiidha legislationii kana takkaa gartee heera kana akka huffisan irratti gartee yaada keenya ni dabarsinaa jaaniiti gaa odeessaa jiranii sanis gartee akkasitti quba qabaadhaadhaan isiniin jechuu barbaada. Okay. Itti aansuudhaan tana silaa gartee isin himeetiin jira isin garsiiseetiin jira. Okay. Oduu takka isin garsiiseetiin bikka addunyaan jirtu silaa gartanii. Ni gartanii miilaan duubatti qacaroon laala. Qacaroon laala wanni ilaaltan kuni wanni gartee na duuba gartan kun duroonoota warra Iiraanii. Duroonni kuni duroona haaraa. Kan duraanii gartee Shahiid jaaniin. Shahiid 138. Okay?
kun immoo shahidii miti kuni haaree kuni gartee inumaatu duroona duraanii sanirra irra hamaadha kun kana guyyaa kaleedaa TV isaanii hunda irratti gartee agarsiisaa turan warshaa isaa hunda gartee akkaataa itti qophaawee hojiirra gartee itti galuudhaaf deemu duruun hojii seenee jira okay hojii seenee amma lola kanarratti gartee hirmaachaati jira garuu immoo wantatti gartee hin garsiifne ture akka gartee inni hojiirra olee jiru irraan himne TV isaaniitiin gartee akkana agarsiisaa jiran maaliif agarsiisanii naan galle garuu immoo akkana agarsiisaa jiran kanallee gartee quba qabaadhaadhaa isiniin jechuudhaaf oduu tan ammoo ni gartanii asirratti gartee gubbaarratti akka oduun tun jettutti mootummaan Iraan bika gartee CIA'n teessu okay isteeshinii isaanii takkaa'u gartee bika CIA'n itti hojii isaanii hojjettu tan dhoo'isaadhaati beekaa CIA'n gizuma hundaa bika dhoo'isaa qabdi bika dhoo'isaa san gartee haleelaniiti jiranii gaafiin jirtu walleenu gartee Raashaatu gargaaruu jira jedhanii gartee odeessaa jiraniin isiniin jee taana gartee miidiyaalee Ameerikaa hundaatu jechaa jira kun miidiyaa Reuters jedhaniin isaaniitu gartee kana jechaa jira dubbiin asitti hin dhaabbattu warreen biraatis gartee ekspertoonni adda addaatis gaafii tana haasaa jiran gaafii tana tanii nama xiqqoo dura gartee irraa isinii ibsisanii jechuu gartee gara adda addaatirraa gara Raashaatirraas gara Ameerikaatirraas gartee waan arraan tana ministeeronni lachuutu gartee gattaanii mari'atanirraa isinii himaatiin jira jechuu dubbii yabduun gartee dubbii diroona kanaati okay san akkasitti gartee quba qabaa addaadhaa isiniin jechuudhaaf itti aansuudhaan akkuma gartee na duuba gartanitti kuni waraana Iraan hamiilaati okay akka inni jechaa jirutti waraanni Iraan gartee hamiilaa reefun tana gartee isaan kun hundinuu ibsa baasanii jiran isiniin jee miti gabaabinatti gartee wanni jechaa jiru guutummaan gartee biyyatti gartee biyyoottan Arabaa kun okay humniti biyyuma Arabaa wanni taate gartee guutuun isiidha ajaja keenya jala jirtii jechaa jira okay ajaja keenya jala jirtii okay nuti waraanni Ameerikaadha gartee taankaroonni Ameerikaa markaboonni dooniileen Ameerikaa gurguddoon san hundinuu gartee if eeggannaa cimaa akka gootu ammaan tana itti himnaa jechuu jira afaan biraatti wanni inni jechaa jiru bikka taa'aa jirtan kana isin agarraa isin dha'uu dadhabneetii miti okay bikka gartee bahara gubbaarra bikka gartee dooniilee waraana Ameerikaadhaa jirtu Gulf of Oman fi Indian Ocean fi kana gartee bikka isin jirtan isin agarraa okay ijjeteenya jala jirtanii jechaa jiraniin ijjeteenya bikka gartee nuti dhaqqabnu jala jirtanii harka keenya keessa jirtanii garuu immoo if eeggannaa cimaa godhaadhaa jechuu jiraniin okay okay tana egaan isinii hime booda let's see ane agartanii mana duubatti kuni ajaja waraanaa kan irree kun tan agartee durarratti isinii hime sanii inni akka jirutti yoo waraanni Ameerikaa kophee isaanii ta qushaashaa san okay kophee qushaashaa san jechuu kophee dirty boot jedhaniiti arrabsaa kophee isaanii san biyya teenya keessa gartee lafa tuqan hunda isaaniitu gartee nuti gara galchinaa takkaa'u gartee gara rabbiiti erginaa jechaa jira okay so ati wanni isinii himu guutumatti gartee waraanni akka malee akka wanta jechaa jiran dhaadachaa jiran sanuma qofa gartee quba qabaadhaa waraanni hundinuu biraanchii waraana isaanii hundinuu okay so tanaatanii gidduu breaking news takkataniin isinii himu waraanni mootummaan Ameerikaa amma gara ispoortiitti achi deebinaa mootummaan Ameerikaadhaa jidduu kubbaan miilaa gaggeeffamaa jirtu tana dhaabbata kubbaa miilaa kan biyya Arjentiinaadhaa
akka gartee qormaata hamaa irra gaggeessaa jiran isinii maatiin ture keessattuu gartee fraadiidhaa fi gubboo kennuudhaa fi waan adda addaa gartee hojjechuu irratti. Okay? Jarriga federeeshinii Arjentiinaa kun yoo xiqqaate doolaara miliyoona 300 ol gubboo kannaati turanii yeroo kubbaa tanaa jeetiin isinii himaa ture dhagaa turtaniimi. Itti gaafatamaan gartee federeeshinaa Arjentiinaadhaa namticha kana mootummaan Ameerikaadhaa eega gartee qormaata san itti banan booda geemni gaadhumee gartee inninis tiimninis gara asirraa ka'anii gartee gara Arjentiinaadhaa deemuudhaa deeman isaa fi gaggeessitoota dhaabbata federeeshinii kubbaa miilaa Arjentiinaadhaa eerpoortitti qabanii turan. Inumaa qabuu bira dabranii bilbila isaatii fi elektiroonikii gartee aayipaadii fi kompiitara isaatii waan hunda gartee waan inni harkaa qabu irraa fuudhaniiti jiran. Akkasuma sanitti warreen gartee isaa hojii hojjetus harkaa fuudhaniiti jiran. Okay? Kana gaawwanni gartee mootummaan Ameerikaa gootuuf gabaabinatti eenyu hojii inni gartee wal qunnamtii qabaa fi eenyufaadhaa fi gartee gubboodhaa fi gartee waan adda addaa korraapshinii guddaa gartee hojjechaa turan san irratti eenyufaatu irratti hirmaateedha. Okay? Akkasitti gaa kana gartee gaggeessuu isaanii miidiyaaleen guyyaarraan tanaa gabaasaniiti jiran. San akkasitti quba qabaaddaadhaa isiniin jechuudhaa fi itti aansuudhaan footoo gartee tan gartee na duuba jirtu tanarratti gaa isiniif deebi'a. Akkuma gartee gaa dubbiin gartee Arjentiinaadhaa tuni akka malee jabaatteeti gartee itti fufaa jirti. Inumaatu gareeleen adda addaa walitti dhufuudhaan fiifaan Arjentiinaa guutumatti gartee akka geebuma World Cup keessaa ari'aniif. Okay? Sababa gartee isaan kuni tapha guu taphatan hedduu nama miidhanii nama chiit godhanii waa hedduu gartee isaan taphataniif saniif kubbaa miilaa keessaa guutumatti gartee akka tiimaatti ari'amuu qabanii jechuudhaan pitiishinii godhaniiti. Pitiishiniin isaanii nama miliyoona 23 itti galmaa'eeti jira. Dhagaa jirtaniimi? Nama miliyoona 23 oliititu fiifaan akka Arjentiinaa ari'u saniif gartee sagalee isaanii dhiyeessaa jiran. Waanuma ajaa'ibaati beektanii. Haareeni dhugatti haareeni. Inumaatu Arjentiinaa malee sun gartee numa jiranna. Garuu gaabeeqa Arjentiinaa faatu amata afur booda 2030 Arjentiinaa faatu qopheessuuf deema beektanii. Gaafa san egaa yoo gartee hamma ari'an taate egaa isaan maaliif qopheessanii akkasii bar. So egaa sagaleen uummataa gartee hamma kana jabaattee deemu jirti isiniin jechuudhaa fi dhugatti gartee maalii fi wanni gartee egaa jarri tiimni kun hojjete waan sabloodhaa miti. Inumaatu tapha booda gartee warra Speenii wajjin bar harkaan wal lolanii wal tumanii waamee godhanii gartee miidiyaaleen addunyaadhaa warreen gartee ispoortii irraa haasa'u akka jiruutti balaaleeffatan. Takka gartee miidiyaalee dur biyyoottanuma Afrikaatii fi uummatuma gurraacha gartee kana balaaleeffatan malee sanuu gartee gurraachi aaree waa godha. Malee gartee isaanii kana Arjentiinaa gartee balaaleeffate xiqqoo malee bikka adda addaatti bar jirru kun gartee bineensaa they are thugs yaanii gartee arrabsaa turan. Okay? So 2030 silaa gartee Afrikaa godhanii gaariidha. Garuu Arjentiinaadhaa fi Uragaay fi Paaragwaayitu qopheessuudhaaf deema jedhanii duruu murteessaniiti jiran. Okay? Sana akkasitti quba qabaaddaadha. Kubbaa jennaan torbaan dhufu keessa kubbaan torbaan dhufu keessa yeroo bijee kubbaan Oromoodhaatis eegalamuuf deemti tan asuma magaalaa lakkuu tana keessatti godhuudhaaf deemanii. Egaa akka namni hedduun gama duubaatii gartee footoo iskiriinshaatii adda addaa natti ergaa jirtanii irraa dubbadhuu jettanii akkaataa gartee tikeenni baranaa itti qaala'u irratti nama hedduutu qurrama qaba. Dhugatti egaa wanni gartee kubbaa miilaa tan kubbaa teenyaa egaa hedduu nama dibdi maalii fi akkamitti gartee tikeenni akkana qaala'ee fi
warreen gaggeessu kuni organizationaa kana haalaan akka gartee barbaachisutti qabanii gaggeessuu dadhabuun isaanii inumaatu gartee waa hedduutu deemaa jira. Sanillee gartee yeroo biraatti irraa haasofna akkana yeroo biraa gartee wanta takataniin itti dee'ee innilleen irraa haasofni jirti. Ammaaf gartee qabanneetuma teenyaan dhiyaattee jirti guyyaan eegalamuuf deemu akka gartee ja'anitti Agoosti takkarraa eegalamana fakkaata. Agoosti takkarraa ilaanqa Agoosti torbaati waan akkasiiti. Agoosti 6 Agoosti 7. Okay. Akkasitti san quba gabaaddaadha. Okay, warreen mana keessa jirtan nama hedduutu harka baasee jira. Akkami dubbiin tun gaaffii qabdan moo yaada qabdan? Dhugatti arra oduu dheertuun godha. Arra dheeresseetiin jira oduu. Xiqqoo malee sa'a lamaaf deemname? Akkasuma xiqqoo malee sa'a lamaaf deemna. Hedduun dheeresseerra. Ammoo oduutu hedduudha beeka. Anaa miti oduutu hedduu jira. Amma bara hin finne. Amma gartee waa hedduudhaan akka qaba beeka. Hin finne. Silaa gartee waan haaree gartee tanii isinii immoo hedduutu jira. Keessattuu gartee lola ammaan tana deemaa jiru kana keessatti waa hedduutu deemaa jira. Sa'a lamaati numa haasoo jette. Enerjii guddaadhaan itti fixaa miti akkamitti AB4, thank you so much. Galatoom. Rama, amma dhufte. Break news dhaguun feetani. Break news isinii. Mootummaan Ameerikaadhaa ammaan tana akka baasanitti gargaarsa horii karaa gartee kaashiidhaatiin gara Ukraine ergamuudhaaf ka'e doolaara miliyoona 400 ga'u qabaniiti jiran. Kuni kan godhaniifis Koongireesii Senetiin Ameerikaadhaa nuti gargaarsa Ukrainiif hin kenninu jechuudhaan waan dura dhaabbatanii fi ja'aniiti gartee odeessaa jiranii. Akkasuma sanitti mootummaan Ukraine akka jechaa jirtutti keessattuu yeroo ammaan tana Ameerikaanis inumaa biyyoottan dhiyaatis gartee gargaarsi isaan nuu godhan haalaan murteessaadha. Gargaarsa isaan nuu godhuu didaniif jecha Raashaan gartee haleellaa nurra jajjabeessaa jirti. Nuti inumaa gartee yoo gargaarsi warra dhiyaa kun kan nu dhufu taate daranuuti gartee Raashaa tana haleeluu bira dabarree injifachuu dandeenya jechuudhaan haasawaa jira. Okay. Miidiyaan warreen gartee joornaalistoonni Ameerikaadhaa akka jechaa jiranitti mootummaan Ameerikaadhaa diddullee akka lola Yukreenii kana gartee irratti hirmaattee hojjechaa jirtu ifa gootee jirti jedhaniiti odeessaa jiran. Okay, oduu itti aantuuta ammaan tana gartee gabbaate keessaa tunis breaking newsidha. Utaqni mirkaneessa. Okay. I have to check this one. Odoon isiniin himne dura double check godhuun irra jira. Okay.
Yep. Okay. All right. Breaking news jedhan isinii mata geeffadhaadha. Na dhagaa jirtanii mi? Warri mana keessa jirtan? Na dhagaa jirtanii? Breaking news jedhan isinii. Ministeerri Haajaa Alaa biyya Iiraan Abbaas Aragaachii akkasumas ministeerri Haajaa Alaa biyya Raashaatii fi kan Chaayinaadha. Isaan sadeenuu yeroo tana biyya Kirgistaan jedhaniin achitti sa'aa tana xayyaaraan qubataniiti jiran. Okay? Dubbii tana ilaalaa akka wal jala deeman. Okay? Wanni gartee achi dhaquudhaaf deemaniifis walgahii guyyaa boruurraa eegalamtutu jira. Walgahiin tuni tan Shanghai Cooperation jedhaniin. Walgahii tana warri gartee Chaayinaatu eegalee walgahii tana amma Kirgistaanitti godhuudhaaf deemanii egaa Shanghai Cooperation tuni yeroo hedduu gartee Chaayinaa keessatti godhuudhaaf deeman akka fakkaatutti gartee marsaa tana Kirgistaanitti gaggeessuudhaaf deeman. Okay? So waa hedduutu as keessa jira ilaala amma. Lolli kunis shoora inni taphatu. Akkasuma sanitti guyyaarraan tanaa Ameerikaa fi Raashaanis gartee walgahii godhaniiti jiranii. Amma Iiraanis biyyoottan sadeen gartee haala walitti dhiyaatanirraa Raashaadhaa fi Chaayinaa wajjin marii godhuudhaaf ta'an jechuu walgahii tana cinatti. Okay? So waan ajaa'ibaatu deemu jira achittis. Itti aansuudhaan inumaa gartee amma dubbisu jiranii amma qubateetti dubbisu jiran. به میزان قابل قبولی اجرا شده ولی خب لازم هست که توجه بیشتری هم بهش بشه. بعضی از نگرانی ها همچنان در بعضی از نقاط وجود داره که امیدواریم که اونها هم رفع بشه. در ادامه وزیر امور خارجه گریزی هم زد. Gabaabinatti Abbaas Aragaachiidha wanni inni jechaa jiru miidiyaan amma gartee maayikii itti qabaniiti dubbisaa jiranii. Akka inni jechaa jirutti Ameerikaadhaa fi Iiraan nu gidduu gartee waliigaltee takkallee nu hin jirtu. Ilaa hanqa Ameerikaan nu kabajju nuti isaan wajji waliigaltee takkallee hin goonu je'eeti odeessaa jira. Exchange message. So wanni gartee nuti Ameerikaa wajjin haalaan itti wal dhibaa jirru guddoon takka wanni isaan nurra gaggeessaa jiran waan gartee godhamuu hin qabne takka gartee waan heeraan alaati. Akkasuma sanitti maasis humna gartee wanni isaan barbaadan waan hin taane ala barbaadanii waan tirfiidhaati barbaadanii. Okay? San bira dabranii nu kana gartee doomineet nu godhuu barbaadanii. Kana Ameerikaan godhuu hin dandeessu jechuudha jira. Yoo gartee kabajaadhaan kan nuti haasawwan taate nutis kabajaadhaan waliin haasawinaa. Kabajaa achitti immoo dirqiidhaan, sodaadhaan, sossobuudhaan waan akkanaatiin gartee waliin wanni nuti haasawinu takkallee nu hin jirtu jechaa jira. Oduutti aantu Okay, oduun ammaan tana bahaa jirtu akeetutti. Saudi Arabia. Okay, this is breaking news. Saudi Arabiyaan akka jechaa jirtutti gaaza isaanii gartee kan duraan karaa bahara diimaadhaan reedsiirraan gartee gabbaanii gurguraa turan san kan warri Yaman akka isaan hin gurgurre dhorkan guyyaarraan tanaa guututti ka dhorkan kana ammaan tana poortii Suudiidhaa gartee tan gara Ijiptitti dhiyaattu naannoo gartee Siid Kariir jedhaniin naannoo saniini gabbaafnee gurgurraa jechaa jiranii jechuudha. Okay? Garuu ilaa achitti gartee naannoo tuubboon tun yoo operational taatee fi yoo gartee kan fuuldura godhuudhaaf deeman taate wanni adda baasan takkalee nu hin jirtu. Bikki kuni bikka gartee Alexanderiyaatti dhiyaattu. Okay? Alexanderiyaa biyya Ijiptitti dhiyaatti. Naannoo sanitti gartee ol baafnee achiin gurgurraa jechuu jiranii. Egaa hangam takka gartee mijoo akka fedhanitti illee haa gurguranii.
Garuummoo warri bitatu kun gartee karaa dheeraa deemu ta'a. Ammaas gartee deemaniiti Afrikaadhaan shirjaanii gara deeman. So kunu gartee daranuuti yeroo dheertuu gartee itti ida'uudha ta'a jechuudha. Okay? Wow. Iraan nu maal jettee yaa? Oduulee biyya teenyaatii fi waan gartee horno Afrikaa irratti irraa odoon isiniin himin dilli kun deemtee miti waan ajaa'ibaati bara. Breaking news. Mootummaan Iraan akka jettutti misaa'ila Ameerikaadhaa taamahaa kajaaniin naannoo karman ja'aniinitti qabuu keenya qabnee barbadeessuu keenya gartee nu hubadhaadhaa jedhanii ibsanii jiran. Akkuma yaadattanitti gartee misaa'illi kuni misaa'illi taamaa kuni yoo xiqqaate doolaara miiliyoona 5 habbaan tokko. Iraan ammoo waan gartee qarshii 700 waan qarshii 3,000 sanii lolu jirti. Misaa'illi kuni abbaan tokko taamaa kuni wanni misaa'illi gartee ayatullah fa'aa ajjeese taamaa kibeetanii akkasumas san misaa'illi gartee ijoollee xixiqqoo mana barnootaa keessa jirtu ajjeese san taamaa akkana. Akkas jechaa jiranii. By the way, wanni takataniin isiniin himin oduu keessatti reefuun tana akkaataa Ameerikaan xayyaarota isaaniitii fi meeshaa hunda gartee Joordan irraa itti baasaa jiran. Okay? Joordan keessa xayyaarotaa fi meeshaalee hunda gartee eerpoortiilee gaa biyyootan amma fakkeenyaaf Qataarii fi Bahareenii fi Kuweetii kana irraanfadha. Kaachi keessa jiru cinaan isaa duruun barbadaa'ee jira. Kaan ammoo baasaniiti jiran. Okay? Ka Joordan keessa jiru. Joordan keessa akka jirutti xayyaarota gartee hafe hedduudha duraa balleessanii miti warri Iraanichitti hafe achi keessaa baasaniiti jira. Inumaatu cinaan gara Israa'el dhaqee jira. Kaan ammoo gara Yuurooppiidhaa oofanii jiran jaaniiti odeessaa jiran. Okay? Xayyaaronni kuni xayyaarota gartee lolaati. Xayyaarota akka gartee duroonnan gurguddaa akkasumas sanitti helikopteroota Black Hawk fi jettiilee gartee F-16, F-15 kana jara kana hundaa'u gartee yaasaniiti jiran. Eerpoortiin akka jirtutti qullaadha. Guyyaa kana gartee yogguu irra deddeebianii garsiisan qullaadha turte eerpoortiin isaanii. Okay. Wow, haleella. Visual compression of Amazon. Iraan hin danda'amne yaa ammallee. Inumaa viidiyoon ammaan tana gadhiisan mootummaa Iraan isii gartee mootummaan Iraan Kuweet keessa bikka gartee Ameerikaan misaayilota irraa dhawaa jirtu. Kaampii misaayilli jiru jechuudha. Okay? Bikka san gartee haleelaa jiranii viidiyootu gartee achirraa gabbaa jira. Akkaataa gartee itti dhawanii amma balbalaa jirutti waanuma ajaa'ibaati bara wanni deemaa jirtu tun. Ni dhageessanii warri Kuweet jirtan dhagoon ooltan keessattuu gartee karaa kaampileen Ameerikaa jirtu tana haleellaa jajjabduu deemaa jira. Amma yeroo tana. Amma gabbaasu jiranii bartanaafin amma laaleetiin isiniimu jira. Amma laayivii deemu jirti bar. Wanni gartee gabbaa jirtu tuni bar daqiiqatti gabbaasanii bar.
ibsa Abbas Aragachiidha guyyaa kana barreesse amma guyyaa kana miti reefuun tana barreesse galgala kana yerumaan an live seenu deemu kana saata ka dura ibsa inni barreesse irraa inni isinii hima okay kanaan xumurra Abbas Aragachiidha akka jirutti warreen Ameerikaa keessa politikaanonni gartee Ameerikaa keessa warreen ifii isaaniitiif harka namaa jiruutu okay akka nama gartee addunyaa quban qabnetti mataa isaanii cirracha keessa naqaniititi haasawaa jiranii jechaa jira okay dhugaa jirtu dhugaa gartee lafarra jirtu arkuu didanii hubachuu dadhabaniiti inumaatu gartee amata 2028 irratti gartee achi xiyyeeffachuu barbaadanii okay 2028 jechuun gaa filannootti aantu yoo gartee hin beekne akkasitti okay filannootti aantu filannoo pirezidaantii itti aanu jechuudha okay and he says they mindless jechuun inni gaa wanni inni jechuu barbaade they jechuu barbaade biyye they are mindless aggression they advocate will only ensure that POTUS pays heavier price for deal he is trying to achieve. So warreen gartee sammuun isaanii hin hojjenne warreen gartee sammuun isaanii tartiiba hin qabne kuni pirezidaantii gartee waan inni arkachuu hin dandeenye waan inni injifachuu hin dandeenyetti isa dhiibaa jiranii. Politika akkana gabaabsee gartee namni kuni barreesse yaa'u. Dachi bisa miidhaa barbeeka. Namtichi kuni doktora beetanii Abbas Aragachiidha doktora. Warra kana kanaatitu odoo rafne gartee kanatti politika Ameerikaa tana dhuunfatee deema. Okay, yero tana dhageeffadhaa breaking news. This is breaking news ammaan tana. Okay. Ni adatanii guyyaa isniina moo salaasaadha. Kan inni isiniin jee xayyaarri B1 xayyaarri Ameerikaadhaa kan guddaan gartee kan boombiidhaa san B1in Ameerikaa irraa ka'ee gara gartee Yuurooppiidhaa deemaa ture isiniin jee isin garsiise isinii mee miti. Akkasuma san xayyaarri gartee helikopterri guddaan kan kaargoo kan meeshaadhaan deemu sanis gara Israel dhaqee ture jeetiin isin himaa ture bar. Dhoo isaa gartee tiraanspoordera isaa cufatee bahara kana gubbaa irra oguu deemu cufataniiti achi booda gartee qubachuudhaaf deeman banatan. So akkasitti mul'atan jedha beeytanii. Yeroo ammaan tanaa wanni takka illee nu dhoo isaan hin taatu. Amma ammaan tanaa amma sa'aatan daqiiqaa 9 dura maxxansan kanaa filay paasii wajjin sanuu xayyaarri B1in okay B1B kajaanini kuni gartee kan boombii guddoo darbuu deemu okay xayyaara sanii jechuudha. Xayyaarri kuni ammaan tana Ingiliz irraa ka'eeti gara Iraan deemaa jira. Okay yoo xiqqaattee za'aa lamarraa ilaan qasaa 3 gidduutti Iraan dhaquudhaaf deema. So from 2 to 3 hours booda Iraan dhaqeeti gartee boombii deemuun tana firraa gannaqee as deebuu deemaa jechuudha. Dhageessanii? Wow. Bar teknooloojiin addaa beektanii yaa. Wow, hedduudha oofaa jiran laal. Yeroo tana xayyaarota adda addaa Ameerikaan
gara Yuurooppii irraa gara jiddu galeessa bahaatti gaggeessaa jiran xayyaarota hedduu. Xayyaaronni kun as keessa agartee xayyaarota kalolaati, kan meeshaan deemu, kan meeshaa guddi isin jiru meeshaa waraanaati beektanii boombii fi misaayilota waan adda addaatiin kan deemu jechuudha. Yuurooppii irraa gara jiddu galeessa bahaatti oofaa jiranii irra hedduun isaanii Izraa'el fa'aa qubachaa jiran. Maaliif? Joordaan amma tapha keessaa baatee jirti. Joordaan guutuutti tapha keessaa baasaniiti jiranii itti aansuudhaan Bahareenii fi Kuweetii kana gaa'inumaatu irraanfadha. Saudi Arabiyaan ammallee taphuma keessa jirti beektanii. Saudi Arabiyaan ni jirti. Fi ta'an ammaas United Arab Emirates. United Arab Emirates jarri amma dura irratti xiyyeeffachaa jiran malee fokkos irra godhaan jiran. Dursoo gartee biyyoottan afuran akkanatti dhukkeetti qaasaa jiran kana eega fixatan booda gaman as gara galuudhaaf ta'an. United Arab Emirates lolli kun yoo itti fufee numa dha'umti qaceellotti gartee quba qabaaddaa. Okay. Akkasii gaa obboleeyyan keenya har'a sa'aa lamaafin oduu dhiyeessee jira. Odoo gartee jidduulleetti illee hafuran baafatanii guututti isin hundinuu galatoomaadha. Yoo carraa harkanne booda gartee galgala niin dhufa. Maaliif ammallee waa hedduu deemaa jira. Lolli haalaan oowwee jira beektanii. Lolli haalaan oowwee jira. Akka durii miti. Meeshaan akkanatti gartee olii gad oofaa jiran kuni lola jabaate kana itti fufuudhaaf. Okay? So akkasitti quba qabaadhaadha. Booda walitti deebinaa bika jirtanitti galatoomaan isinin jaa nagaa fayyaa wal bira dhiifanne nuu tura.